Kabajamtootaa fi jaallattoota kubbaa miilaa seenaan dachee Ameerikaa irratti dhalachuuf sa'aatii madaallii xumuraa irratti argama. Har'a dorgommiin kubbaa miilaa addunyaa dhaloota lama falaasama lamaa fi onnee injifannoo lama gidduutti gaggeeffama. Ispeenii fi Arjentiinaan istaadiyeemii Meetlaayif irratti dorgommii dandeettii dhalootaa fi muuxannoo seenaa gidduu jiru madaaluuf walitti dhiyaatanii jiru. Kun xumura waancaa addunyaa bara 2026ti. Gama tokkoon kubbaa miilaa Ispeen kan ammayyaa tooftaa bilchina qabuu fi saffisa dhaloota haarawaan ijaarame argina. Tooftaan ammayyaa'ee kan morkataa kubbaa dhoowwachuun dadhabsiisu hiikaara argatee jira. Laamin Yamaalii fi Niiko Wiiliyaams sarara fuulduraa irratti humna dargaggummaa fi sodaa dhabuun garee kana sadarkaa hunda caalu irraan gahan. Ispeeniif kun carraa seenaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuti. Gama biraatiin morkataan seenaa fi ija-jabiinsaan guutame Arjentiinaan ni argama. Liyoonel Meesiin garee mormitoota hunda dadhabsiisaa dhiyaate kana hoogganuun carraa isa dhumaa fi dhaloota kanaaf mallattoo injifannoo itti fufiinsa qabu hambisuuf falma. Miirri deeggartoota isaanii fi ija-jabeessummaan taphattoota Arjentiinaa morkii kana dorgommii dilee ol taasisa. Tooftaa fi saffisa Ispeen moo onnee fi muuxannoo Arjentiinaa sa'aatiin murtii dhiyaatee jira. Isin akka gadi fageenya xiinxala keessaniitti garee kamtu injifata? Tilmaama keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatinaa. Amma sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.